Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arantana barnoota ajaa'ibaa tokkoon isin barsiisaa deebi'aa qotaasinis maaf jennaan akka loogoo itti tolchan isin barsiisa. Barnoota keenya piiksilaappii kana keessa sentanii nu waliin ilaaluu dandeessan jechuun hanga xumurichaatti daawwachuu dandeessan jedhee yaada. Loogoo akkamitti hojjetan? Namoonni hedduu loogoo istuudiyoo barnoota piiksilaappii irratti hojjetamu haala kamiin akka hojjetamutu jira. Piiksilaappiin haala kamiin hojjeta kan jiruuf irratti ilaaluudhaaf deemna. Hanga xumurichaatti nafaana turtii taasisan isiniin jedha. Namoonni immoo chaanaalii kanaaf haaraa taatan akkuma sentanii dabalatuuf sabskiraayib godhaa isiniin jedha. Ayyamee gara barnoota keenyaatti ho'itti deebinutti akkamitti akka hojjennu isinitti agarsiisaa jiru. Fakkeenyaaf amma immoo loogoo tokko kan mataa kiyyaa kan ta'e hojjedhaa isinitti agarsiisu. Isinis loogoo sana hojjechuufis akka itti hojjetaniitu jira. Loogoo sana hojjechuuf akkamitti akka hojjetan isinitti agarsiisaa jiru. Jalqaba duraatiif wanti isin godhuu qabdan kinema san keessa sentanii bakkatti kana irra dhuftanii jechuudha. Iddoo asirraa kan argitan kana irratti bakkatti xiyyaa iddoo fakkaatu kana agartan achirra dhuftee irratti to'ita jechuudha. Haala kanaan gaafa to'ite asirra dhuftee teeskee waan irratti dhuftee maqaa sana irratti tuquu dandeessa. Sirra gaafa akkasitti tuqite asirra siifidee jechuudha. Haala kanaan kana gaafa inni siifidee olii deebitee bakkatti alaamaa qalamaa sana irratti akkasitti tuqita jechuudha. Akkasitti tuqinaan alaamaa qalamaa guddaa kana gaafa inni siifidee qalama kana irratti akkasitti tuqita jechuudha. Qalama kana haala kanaan siifidee gaafa immoo inni siifidee kan duraan jiru kan akkanatti raayitee riicha fixxee maal goota asirra fakkeenyaaf yaa hojjedhu Oromoo hojii yaa hojjedhu. Ayyee akkana godhaa. Ayyee amma walii maaliin godha seetaati kun akkanatti ergaan fi jiraatan booda asirra kan jiru kana siisee fidee asirra fidee jechuudha. Akkana kana fidee loogoo kana ani godhu deemaan akkanatti itti hirkisa. Arafa kanarra ta'uu qabattee ittiin hirkisaa jechuudha. Fakkiitti kana irra tooyitee erga hirkifta. Amma kana akkas godhee ergaan fi fidee booda maaliin godhu deema as deebi'ee asirratti barreeffama jala jiru kana irraa arguuf godha. Bas kanaama loogoo hangaan hojjechuu deemsan qofaatu achirratti asirratti maal akkaaniif godhu isinitti agarsiisa. Amma immoo qubee A fakkaatu kana irratti nu tooytan. Gaafa immoo gadi dabartanii asirra dhuftanii qubee A fakkaatu kana jechuudha ni argitan jeetii yaada. Qubee A fakkaatu kana kunootidha. Asirratti kan jiru kana irratti tooytanii amma kana maal gootu iricha dhooftan. Iricha dhooftanii asirra fiddan jechuudha. Amma waan kana gaafa asirra fiddanitti loogoon isin hojjettan kun loogoo ajaa'ibsiisaa ta'e gaama. Loogoo ajaa'ibaa kan mataa kan keessanii hojjechuuf fayyadanii jechuudha. Amma immoo loogoo kan hojjechuuf asirratti dhufnee hojjechuudhaaf deemna waan ta'eef as dabarsinee amma kanatti as deemnee irraa as deemnee asirraanis akkasitti ilaalaa jechuudha. Amma nuti waan akkanatti jiruuf qopheeffannee jirra waan ta'eef as deebitanii qubee A kana irraa asooftanii asirra dhuftan jechuudha. Abbaa jaalaatti kana qabdu kan qubeen taan jalaa jiru kana jalaa dhuftanii irratti hojjetan. Gaafa asirratti hojjetan maal isinii fide akka itti loogoo itti hojjetaniitti jijjiirtan isinii fide. Amma kun ganaa akkanatti isinii fidee jira. Kunoo ganaa loogoo mataa keessanii haala saniin hojjetatanii jechuudha. Akkas gootaniitis yoo feetanis ol deebiftanii hojjetanii jechuudha. Haala saniin hojjetanii jirtanii jechuudha loogoo mataa kan keessanii. Yoo feetan akkas gootanii ergaanii fi jirtanii booda akkas dhaabdanii suuraa feetan tokko fiddanii as gara keessan gaalarii keessan keessanii ayyee akkasuma naayee keessa suuraa takka finnee amma achi jalaa keenya fakkeenyaaf suuruma xiqqoo takka laallee alaagaa inni bakkatti isin jalatti suuraan as keessa jiru fakkaata. Fakkeenyaaf suurumaan gadi buufadhaa kana geessaa kaayu akkasii waan jiruuf suuruma sana galchee arto keessaa kaayumma. Amma inni akkasitti jira waan ta'eef ani kana godhee miti asirra dhufee siiroo sana irratti tuqaa jechuudha. Siiroo kan isa dhumarraa kana irratti tuqee akkas ilaala. Ganaa maaliin godhaa kana fidee xiqqeessuudhaan gabaachuu asirratti. Akkanatti akka inni xiqqaa turuu gaafa furaniitii waliif fiddee haala sanii xiqqeessitee akkasi keessa. Gaafa akkasi keessa loogoon kan haala saniin jira waan ta'eef ati maal godhuu qabdee bakkatti san irraa loogoo kan geergaa haala sanii fudhachitee asirra fiddee bas onnolaan loogoo kan gee hojjettee jirti jechuudha. As keessatti suuraa mataa kan galchitee seeroo mataa kan keeteetii waliin hojjettee waan jirtuuf akkuma ammaan tana daawwataan arganiif kana gooti booda achi waliin dhuftee achirratti gaafa achirratti hojjete maal siin jedha save as image kan jiru kana irratti hojjete save as image kan jiru kana irratti hojjete gadi buufte jechuudha. Gaafa asirra gadi buufte save to gallery siin jedha
gara gaalaree kan gadi haala kanaan share gootee buufattee jirta jechuuf gaalaree kan keessatti amma kana gaalaree kan keenya keessatti akka dhufe isinitti agarsiisa. Amma gaalaree kan keenya keessatti nu dhufee jiru kunootidha akkuma argitan kana jechuudha kunoolaan loogoo mataa kan keessanii haala kanaan katee hojjetanii jechuudha akkaataa biraatiinis akkatti barreeffamu piiksilaappii ittiin hojjetan guddisee isin agarsiisa jechuudha. Hanga xumurichaatti kan daawwattan martinuu galatoomaan isinin jedha namoonni asirraa daawwattan martinuu akkuma